فين بوليس؟ Use the middle 2 lanes to turn slightly left on أنا في كذا in a quarter mile Akkuma continue amma onto Minnesota obboleeyyan 65. Islaamaa jedhan beektee amma namni rifeensa hin qabnellee obboleeyyan malaaxaa siigalee namni soodha. لا ده سيرين كل فار nuti malaadhaa keenya argani kasaalin barooso rabbi san agarsiise wallaahi billaahi bar waxaa gabbaadha mataan isaa tokko akka tulluu. Mallasaan wara kisii habtaamu lamuuki wannaa binoonoo habtaamu noo rifeensi baheef mallasaan saalimin bira goofareedha. Hangaasanuu goofareedha saalimin bira. أبشر أنا سربرايز إنكو أنا كوتا كابو سالم بر وجه من ألتني رفينس بيتني بيجايز وجه من ألني سالم بر رفينس Isee dhaloota marraa malaa taa'edha. أنا لا يبصر ده سيدا غيرلا أنا إبزار سيرana كم تدا سينجن يا ملاتا جمبرا يا سر راجع بوي نامي ونوتا إيه لبيك أنسان ده جباسة وانا كل malaata fakkaata tifaan. Kiyaaraa baasa qabaaban. Kiara Barsa kabade an Kiara Barsa akka inni qabu akka inni biyya galee waa ta'ee deebi'ee Madooshan dhahanii rabbi sun guddisin jedhanii abaarangaaf dikka madooshan mata keessa qabu. Luka sarraa kan bakka qabu. Kiara biyya dhiiti amma waan si gorsu akka obboleessaatti qaama kana kara gubbaa homaan jettuun qabdaa beete lukuma sanitti rabbee dhijjiin Nyaana bira waan jedhanii. Kana basitu keessa egaa jira waan yoo na basitu keetti kaasu. Allahu Akbar Kophee taragaasii qabu malee hin godhatu agartee bi kophee filaatti hin godhatu. ay miila nagarree miila sabar akkuma jirtee akka gaafa kophee nyanaayisaa haatee isa duraan fakkaatee Zizo. Ati nammoo dhageessuun maanoo. Kiyaar bashirin caalaniin. Zizo ati maanoo tuuta yeroo baay'ee bannaadhiis yeroo kaan malaataa jettoo atillee ammoo rabbuma beekan mallee waa'ee qumatiillee ati naaseen dhiis. osoo amma ibsisaa baaseen fakkaata Kiyaarin caala. anaafatti osoo ol bira dhaabannee mukaa fi namicha muru fakkaanna baay'isoo yaan fagoo garuu bakka lukaa kana sin lamaanu tokkuma Masha Allah waliin baatan. Anta luka kiyyaanuu bardhiyoota arge kumtaan ka'ee footoo waan argu ante kiyaar akkanumaan foggora malee kiyyalleen qaldaadha. No sin lamaanu harkaan deemtan fakkaata bar uuma rabbii kanaan shukrii. sabiin ati Uummanni rabbiin kumsaa Suuraa qumxaa baran yeroo baay'ee gadhiisaa olaara. ati qumxaa fi koofii ala fankeettu hin godhattu Ay qumxaa qumxaan godhadhu Facebook irratti bar post godhatu dha. Ngoone Photoshop gosuun. No wallahi no kun akkanatu sin agarsiisan banee viidiyoo bara lukatti isaan fadhu kiyyaa homaan jiru bara. Malaataan salfatta. Malaataan salfatta. No jechuun luka kiyyaa hin dalaga yeroo baay'ee jiimiitti hin dalaga garuu hin agarsiisa kiyya rakkinaa anka kiyyaarii fi ziizoo kana harkumaan deemtaa fi miilaan deemtaa uuma rabbii galatuun fadhu wallah. Maalim qoqqomme sakandii muraasa isi ammoo Oromoo waan jettu fakkeenyaaf gootummaan dhaloota fa'aa jedhanii mire gara kan kee kan ammoo yeroo deebi'an malaaxummaan dhaloota jedhan beekte galee dhugaa. Gaafa dhalatturra. Inda geenna kama dhagaharraa bara qoya dhageeffannu. alhamdulillah abdi barati araada barati saalim No dhuga maka maa jedhi ka wanni martuu dhaloota irraa haa ta'u garuu gootummaan warra duraan illee warra duraanaa dhaloota malee ammaan jiru bara. Eebanni akkas ilaalaal taree kunoo bar fakkeenya kaase malee fakkeenyaaf amma yeroo garii Oromoon gootummaan dhaloota fa'aa jetti beekte yeroo goota argitu. Ka duraan ka. Miti amma qoyatiin gara kan kee yeroo deebi'amu ammoo atiin kun dhaloota irraallee balaaxaami kunoo. Dhaloota yoo ta'e iyyuu bara dhaabachuu jira.
Abadan qaba. No, this. Maaliif amma ajabjabuun? Dasireenga aja bacamu. Dia moral itu kora. Nah, moral kennu kamu. Ana agamma yoo moraalii naa kennite kaagamma mana si hoo'isaa jiru. Dai. Ambari. على كل حال انا فبيت اي واقع يرون في كياريف الدسابر نقبا انا قد نسا جدا ما بشانو ما انتو تو بشان بوته تيبر ما با نبن بوتان نكون غيرغيرا Kiyaar kaamee ka abdii san nuhim rabbi jedhi ka gaafa inni Dubaay dhufee ka Abdii namni namni ibsee nama anatti himte san hin banna asuma ati ati dhaloota malaataa jedhe. bagi jedhi Ziizoo waa'ee qumatii haasofnaan bakka ziizoo san namni biraa haa haasa'u cal'isate waa'ee qumatiin haasa'in jedhani imagine yoo ziizoon kiyaarin qumatiin caalan an ziizoo yoo ati qumatiin na caalte yooma san deemee of ajjeesa waan jiraadhu والله جد maalonni kakadhu Waraabaa Kiyaar Bashir giza gufatu lafan dha'u bar. anka jedhu ka abdi yeroo kiyaar bashirii fi ziizoo wayita wal mormani akkamitti jaldeessaa fi goorillaa naan turre bareedaa waliin jettu. يا ملاك انا برجع سقطت نجرا كيار بشير نورو Ya jama Salim callisee. Ajaiba bar. Ana tira furda waliin jetti banna. Salim illee bar Salim Wala gorilla yaadadhe nan anta areeda ziizoo fi gorilla wayita akkana saalu beekta maashaallah buna bira dhufina. ati sare ana tiller kite kiyar tiller kite ana kiyar kesa walin nubufte mal jedeni kiyar indeme zizon kungize marasi posata ama foto kana posati ti garagu bina jedeni erge beita alalle kesan dalage kiyar kuno gana ma sitti jirati wata kate kana posata jedena erge kabira bari saudi ranja yaa qaxarii akkana argeen beeku yaaki tokko kun amma iftaan nama nama tiktok je tokko na dabsisa kasit bar shayxaana Bar ibsi akkam beekte suuraa inni bahara jala ka'e tokko kiyaar yoo argite jaldeessi qota gartee ka utaalaa kanneen gara akkas fiitu akka isumaa waluma fakkaataa beekte suuraa waliin naa dhufee jennaan itti ergee beekta. Kajiizoo ammoo goorillaa tokko jira akkan areeda qaba maashaallah manaatsirii godhate beekte walumar naa dhufe. Itti erge eegasi lamaan faayit wal goote Facebook irratti eegasi Facebook jalaa cufanii beekte mucaa faaraa kana obboleessa kee waggaa meeqa booda badde akkamitti har'a fiddadhanii Facebook ni jalaa cufee beekte. wallahi Salim shayxaana wallahi anaa rafaa jiru bar gizee meeqanatti dawwale sila mucaa maalumatti akkatti dawwale kum nagari fakka nama si barbaadu inna eenyuma du'e jedheetuma ka'ee irraa kaase bilbil yoo irraa kaasu abboonaan jedhe har'a xalaata kee tokko ajjeefna naan jedhe seeni miseenjara keessa naan jedhe yoo egaa seenu suuraa ziizoti ani immoo maal oluttaalee miirribni kiyyallee badee poosti godhe deebi'eera yoo ani ol ka'u komeenti meeqa daraaddarame namni baay'een itti kolfaa jira ziizoo oluma ka'ee poosti na godhe feesbuukii isaa cufsiise dhufee keessa na ajjeesuuf natti dhaadata situ riippoorti na godhe feesbuukii kiyya cufate. Ma hubannoo dha barki yaar ani gammachuu obboleessi argate sitti ergee bari hin balleesse. Namummaan viidiyoo cinaa jiru jirtanii jira yoo na paaspoortii dagatee sidiin barru feesbuukii kee cufate jedhama. Wallahi feesbuukii waa cufate irratti fakkaatu paaspoortii dagatee. No, Facebook wannoo cufa. Yooma suuraa san kaase malee yoo inni waan biraa balleesse fa'aa cufa malee hin cufu barakkalaa jetti. wallahi waan sadi narraa cufe wallahi laazim Ati maati riippoortii weegesirraa cufe maa obboleessa kiyya waggaa meeqa badeettee ittiin deebistu ture marfoo qabare kun.
ملاتا إبقافت دلقاتن تيتي عندك والله بالله أكا بيكتر أرجين سالم كتيتا كن إركي وتمسم بيك بيتا دلقا خنا دلقا إساتم بيكا كيسان ديبه في ناتش نانياتا جد أرى نانياتا جدين كوبلا نتي إركي بيتا وتمسم بيكا Jammu ka beeka malaataa wallaaltuma kan mootu mee amma namni osuma qorsiisin qabu jennu yoo ziizoon saliimin malaataa jedhuun mee nama meeqa keessantu kolfisiin dhufa bannaa ta'e gaara daakutti kolfiteedha sayyaadadha dhira kolfee adda kiikise jiru molu kolii jechuudha. Ani kamalaataa homaa hin jenne beekte wannoo agartee yoo namni argitanii ziizoo gaafa tokko akkanatti suuraa gadi ka'ee ture salfii ka'ee ture mataarraa gadi akkanatti salfii ka'ee meedaa Maanchister tokko argitanii ka bishaan balleesse wayii jidduu kanan akkanatti marga irraa fite. Meedaa Yuunaayitid tokko fakkaataa beektaa? mee ati dhalatte kunoo nama kuma tokko jira nama tokko kuma tokko irratti qajeelatti mataa keenya haa baafuuti mee baasi. Rifeensa moo? ajjeesin ziizoo ajjeesin Naachis. Naachis. Ammayyuu moobaayilaa yeroo sadii moo afur laalaa irraa viidiyoo moo gastii geessee jedhee akkaan of laalaa. Ji'a tokkoffaan baafadha jedhee barsalii. Yaa walla janaawarii keessan baasa. maali Wallahi keeppiin baasa wallahi jedhee janaawarii keessan baasa. akka ati turki deemtee dhaabatte dhageene barsii biqilee. Ani finciinimu garuu hin baasa. Wallahi ana mucattii takka natti Maal wallahi jette? Maal jette? barsa inni keessu rifeensa dhaabatee naan jette. hara kiyaar iccitii namaa hin baasin atamma ka gaafa Abshir abdi sisi duraan gahu. Ajuma kami sahibi miti kiyya ka rifeensa hin qabne kun jedhee soqee hojjedhu saliimi ma yaadadhe ante. Edaa isatu rifeensa dhaabatee jireen kinoo goofarellee baafadhe. Na kayooni wannoodha xiqqoo akka isaa rakkisaadha. Bakka himuulleen hin ta'u beektaa mana kanatti. maal sodaata sabii jedhu Iyya moo? Ani anamma waa jechuu dhiise. Salim kan kee eessaa wal gahe mee kan kee eessarraa wal gaha kan kee duuba sanillee hin jiru eessarraa dhaabate. Ani duraanuun qaba kaa yoom dhaabadhe? Akkam. Ani duraanuun qaba bari hin baafanne malee kee. Faransa ziizoo meeqaa mee waasinitti ma isimarroo dagate suuraa wayii kaa misenyeeraan si erge yaadatta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan nagalchiteef baay'ee galatoomne. Inti abdii maanu rabbashte tartiiba kee eegi Eega warafaa eeggadhu. Yeroo takka bichaa dhufaadha. Kanaafuu warafaa eeggadhu ka. dhimma rifachiisaadha atu. Dhimma wayii fakkaataa dhageeffadhaame. Dubbadhu abdii. Abbaa kiyyoo baay'ee na jedhaa dhibama. Thank you bro. Inni dhagamaami sagalan. Hin dhaga'ama. Abbaa kiyyoo baay'ee na jedhaa dhibama bara 2014 irraa eegalee baay'ee tokko na jedhaa dhibamaa ture. 2014 Finfinnee geessinee mana yaalaa hospitaala Pawulos geessinee kaleen tokko tajaajila dhabdeetti jijjiiraa fi nuun jedhanii turani. Yeroo sanitti barsiisaadha yaa'u jireenya barsiisaa namni kenna kamuu namni afaan Oromoo beekuu fi namni Itoophiyaa keessa jiru kamuu hin beeka. Yeroo sanii uumaa maatiin illee waan gaawaan hin qabneef jijjiiruuf illee hin dandeenye manuma yaalaa xiqqaa geessinee xiqqootti furee ture. Waggaa lamaa fi bakka waan qabnu muluutti kutannee lafa baadiyyaallee lafee itti gurgurree baay'ee waliin rakkataa turree. Waan qabnu muluutti kutannee lafa baadiyyaallee.
baay'ee tokko waliin rakkataa turre amma hospitaala guddataa Nageellee Arsiititti wadhakkaadhaaf yaalaa turre namallee fira qabnullee itti kakkadhataa turre amma amma namoonni nu gargaarullee hifatanii bakka haaduu iyyaniituma dhiisanii